Yeroo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan qaqqaaliif gaggaarii ilmaan Oromoodha. Jirra jirtu jajjabaattu maaliif jirtan jiruuf jireenyaa fi handiini duniyaan. Alhamdulillah bagaas keenye yeroo ammaan tanaa kana namoota sagalii fi jaatti wal fakkaatte warra shanii fi lamatti wal fakkaatte xawalwaallee dhaabaa fi dhaabbata hin qabne warra kanaatiitu burjaajominsa hawaasa keenya idduu fidaadhaa jira. Fakkeenyaaf amma yoo ilaallu Oromoon bahaadiyatti kaabaa kibbatti takka taateeti waliin diina irratti dalagaadhaa jirti. Xawalwaalleen ammoo warri shanii fi sagalii fi jaatti wal fakkaatte amma ammoo shanii fi lamaatutti wal fakkaatee ummanni kun ni jiranii. FB kana gubbaa akkanumatti olii fi gaxoriyaadhaa wahuman taane funaanaadhaa wanni jaanii garuu maal goonagaa warra gartee silaa wanni dhaatiitu FB kana waliin nu fidee wal nu qixxeesse malee warra silaarra dalaydu wanni dhaatuun taaneetiitu olii gaffiigaa haa fiiganii akka fedhanii isaa godhatanii kuni laaftuman laallee bira kunnaa maaliif jennaan xawalwaalleen eeysaa hundaytu xawalwaalleen hiikaan xawalwaallee jiru kun nama dhaabaa dhaabbata hin qabne nama bakka dhiqatetti hin qoorfanne nama hoggutu akka nama dhaabii dhaabbata tokko hin qabne nama olii gadduma fiigu akka saree maraattee yaa kaddoo yaa murtuu xiqqooytu abaduu ati waan milkooytu tajaniin sani ummata akkanaa kanaatiitu FB kana gubbaa guutee ilmaan Oromoodhaa gosaan gandaan lagaan kutaadhaan adda baasaadhaa jira. Gosa hogguu jaan gosti addunyaa tanarra jirtu gosti rabbiin uume hundinuu gosa qaaliidha. Kanuma keeysa rabbiin itti arrafu alal gabaayil jedhe maaliif akka gartee namni kun akka horiidhatti wanni hin jenne akka gosa wal beekaniif malee ittiin dhaaddattan jenne amma namoonni tokko tokko akkasitti jaaraniiti maal ja'anii namarra bobbaasuu maal jechuu kun ammoo tasuma hin ta'u maaliif jennaan eenyuu gad hin jiru kana san bira kutanii ammaas namoota tokko tokko gosatti wal beekuun barbaachisaadha. Kana nuti ilmaan islaamaati. Kiristaanaas ta'e ortodoksiidhaas ta'e pheentenis gosa wal beekuun gaariidha. Amantii tana keessa warroonni tokko tokko ati gosummaa maarreen hordofin maal hin jeenja amma dhaaba keessatti nama tokko yoo agartee qawweensi harkaa baarrayitee dhooytu taate hara gosatee diidee mijaan warri gosa kana didu warri bakka gosaa kana hoggaa ga'e akka waan kalee tuqanitti jee utaalu warra diqaalaa gosa hin qabne nama sani jechuudha. Nama maalummaa isaan beekne yookaan nama warra isaanii irraan qoratin gosatee beeki booniin ammoo gosateetiin namatti hin dhaaddatin gosti eenyu gati hin jiru. Kana gosa jechuun bakka irraa biqilte bakka uumama keetii irraa dhufe anaas ta'e isaas ta'e isaas namni hundinuu gosa qaba. Gosti nama hundaammaas takka takkaa gad hin jirtu. Waan kana ta'eef gosatti wal beekuun gosaan jaaramuun rakkoo takka hin qabu. Gosa ta'e saniin namarra duuluu akka moorri tokko tokkotti jiran FB kana gubbaayis lafaayis kanaatiitu wanniidha malee gosa ta'e beekuun eenyu caalaa si boonsiti gosa ta'e ittiin boontu ni boontaan garuu namattiinis hin boontu. Akkasitti warrimma gosaan kutaadhaan lagaan addaan hin baasinaa jamalee namuutuu gosummaadhaan jaaramee ziqim godhee jira. Gosatee beekuun ammoo hagas mara wanniidhaa miti gosatee beekuma qabdaati. Diqaalaa qofaa gosa hin beekne nama gartee haati kanumatti bakkarraa dabbartee fidde saniitu wanni hin beekne malee gosti namaa guutuun qaaliidha. Akkasii galatoomaadha hordoftoonni YouTube kiyyaa.